I'm calling every Muslim in the world. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلين كيغا قالي جرى جرتو بقى جراتم ترى درسو بقى ربي نجا ولدتين ودي بس الحمد لله رب العالمين ما هم دافو الحمد لله. وبلين كيغا قالي وري يوتيوب كيا فاريا تاتا سبسكرايب كون دغتنا لايك كون تغتنا wanni biyya keenya keessa deemaa jiru silaa agaraa jirtanii nuyi nama nu hordofullee hin qabu namni viidiyoo kana daawwatu nama shawwaan darbu jechuu walaakin shanuma qabu tan irratti dubbadha keessattuu warri yuutuubarri beekamtii hedduu qaban ka follow afwan ka subscribe kuma 200 kuma 300 yookiin kuma 100 kuma 50 kuma 60 qaban namni takka ilaa ammaa kana namni takka yuutuub irra maxxansan jiru waa'ee masjida hin agarre warra subscribe irraa qaburraa warra hin qabne hin beeku garuu yuutuubara oromoo hunda isaaniitu illa warra caffaru warra muuziqaa gadhiisu achi hatta warra biraan gadhiisu kana subscribe godheef hin jira hin daawwadhu subscribe godheef hin jira esee gadhiisanii jiraatanii inuma dhagaran ture jechuudha yuutuubarri xixiqqaan warri amma akka kiyyaa subscribe naa godhaa jechaa olu kun ka subscribe keenya kuma afwan kuma takkaaf kuma laman tarre kunu gaafa ajandaa warra kaayiroo yookiin warra masrii dachi dhiichisan jechuu guyyaan itti viidiyoo akkas jetteen iccitii gadi baaste maal jetteen gaafa masgiidaa maaliif la'annoo subscribe itti argatan kaaku waan masgiidaa namni daawwatu jiru wallaahi irraa gaafatamtan gaafa iccitii namaa sobaan jechuu sanuu mata duree sobaan maxxansitanii hordoftoota heddummeeffachuu jechuu gaafa masgiida rabbii garuu namni dubbatu jiru atiin kan maqaan kee islaamaa dalagaan kee kawaa biraa jechuu yoo sababaa keetiis yookiin sababaa kiyyaan har'a masgiinni jigee kan quraanni ijjetamaa jiru waliigallee sababaa keetii fi sababaa kootiin bakka anaa fi ati olluu fi hin beekan jarri warri masgida jigsaa jiru kun maaliif akka dubbannuuf maaliif akka hin dubbanne hin beekan jechuu rabbii sodaadhaa yaake akkamitti manni masgiinni simbiratti jigsamee jigsamuuf inni kunis jedhamee itti dhaadameefa cal jedha namni maa warrumti subscribe kuma takitti hin qabne sunu maalii watti ajandaa warra biyya magaalaa adda addaa hisoqxanii bultii namaa keessa seentanii watti maxxanfantanii waan dadhabdan har'a maa hin maxxansin dhugaa dubbachuu fi barii wallahi dhugaa sinii hima dhugaan garuu hin hadhootin hin beeka hin jibbamtillee abbaan jibbe duraanuu eenyu na daawwataa namni na daawwatu hin jiru karmata naasaa jira malee walaakin namni abi dhabu nama lama nama na daawwatu waan dhabu abi dhabu nama lama nama sagalee xiyyataan dhagee waan dhabu haga fedhe yoon dhabe akkamitti masgiinni rabbii gubatee nama irraa dubbatu dhabama warri masgiida irraa dubbataa jiru warruma duraan amantaa ofii sirriitti hordofu irra guddaan isaa dhugaa dubbachuuf aareen jira warri ani kanitti aara yuutuubaroota gurguddaa fi yuutuubaroota xixiqqaa warroota folowii hedduu qabanii fi warroota folowii hedduu hin qabneetillee haa tahani maaliif maaltu na aarsa beetu guyyaa iccitii namaatii fi ajandaa namaa natu beeka risaalaan haganarra dhufu natu beeka risaalaan sabscribe warri godheef haganarratti iyyaa oolu jechuu har'a garuu nama takkan agarree nama kanan ummu jawhaar moo ummu eenyu obboleettii tiyyata walloo takka ishii qofa na fakkaate allahumma ani garuu irraan dhoyne garuu isa ishii qofa namni na dhufeeru kaan ajanduma iccitii namaa burtuma namaa keessa seenu rabbii keessa sodaadha wallaahi rabbii keessa sodaadha hundi keessanuu jechuu mataa kiyya tanarraan jalqabe duuniyaa barbaaduuf mata duree kijibaatiin irra kaahachaa oolla manni rabbii quraanni rabbii akkasitti ijjatamee humaata akkasitti fagaachuu dhiise duunuma san barbaaduuf waa'ee sii daawwatamu fiddu saniif obboleen kiyya dhiifama naa godha hedduun aareera akkasani warra namuufattee jiraate hedduu dhiifama naa godha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ila liqaa